maal gad lakkisuu hin eeyyamamu kan jedhu irra jirra. Wanta nuti gad lakkisuun hin eeyyamamne viidiyoo yuutuubii irratti yuutuubii nama kan biraarraa viidiyoo buusnee deebisnee immoo nama ol baasuun hin eeyyamamu. Footoo viidiyoo qullaa ta'an kan vaayolensii kaasan fakkeenyaaf waan akka teerariitti namni teerarii nama ajjeesuu waan akkasii waan sammuu nama suukanneessuuf kana gadhiisuun hin danda'amu. Tiraafikiin yookiis immoo daldala namaa seeksii waan akkasii kana wanti wal qabatu hin eeyyamamu. Kana isin keessa seentanii argachuu dandeessu. Isaanii guutummaatti ni kaa'u. Ammallee yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa. Amma kallattii himaan gara akkamittiin yuutuubii chaanalii banachuu dandeenya kan jedhu isin geessina. Nu hordofaa isin jechuu jaallanna. Akkas gochuudhaaf jalqaba maal gochuu qabna? Maal gochuu qabna jalqaba? Googilii barannaa jechuudha. Googilii barannee create gmail account. Create gmail account jennaa jechuudha. Create gmail account inni barreessina. Create gmail account inni erga barreessinee booda as goora kanatti jirti. Isheen maal jettu? Isheen maal jettu goora kanatti jirti? Maal tokkoon sirreeffadha. Kanaaf isheen goora kanatti jirti. Yes, goora kanatti maal kan jettu jirti? Free Gmail free storage yookiis email from Google kan jettu kana jirti. Jalqaba Google account yookiis emailii qabaachuu qabna waan ta'eef ishee kana irratti cuqaasna jechuudha. Yookaan immoo ishee kana irratti gaafa cuqaasnu maal nuu fida? Kana nuu fida jechuudha sattaanu kana. Kanaaf linkii ishee kana isiniin kallattii maal linkii kana tuquu dandeessu jechuudha. Linkii kana ani koppii godheen isinii kaa'aa jechuudha. Linkii kana diskiripshinii yookiis viidiyoo kana gara gadiisaatti argachuu dandeessu. Kanaaf egaa akkuma linkii amma tuqxanii peejii kana irratti isinii dhufaa jechuudha. Peejii amma argaa jirtan kanatu isinii dhufaa. Isarratti maal gootu kan jedhu immoo kallattiin isin agarsiisa. Maal jettu create account kan jedhu kana tuqxu jechaadha. Erga peejii kana kallattii maal linkii kana isiniin ka'a. Linkii kana isiniin ka'a. Erga linkii kana tuqxanii booda create account kan jettu kana tuqxu jechaadha. Create account gaafa jettanii diteelii waa'ee keessan guutuu qabdu iddoo kanatti. Maqaa keessan, maqaa abbaa keessanii, imeeliin keessan immoo yookiis imeeliin keessan akkamittiin akka waan barbaaddu sana illee kaa'attu, paaswoordii illee laattu. Fakkeenyaaf maqaa kiyya yoo ta'u baatu Tolaan jedha. Tolaa Fayyisaa. Imeelii koo keessatti tolaa.fayyisaa@gmail.com jedha. Paaswoordii nan kennadha jechuudha. Paaswoordii gaafa kennattanii baay'ee lakkoofsa 8 ta'uu qaba. Makaa ta'uu qaba immoo leetarii qubeedhaa fi lakkoofsa qubee guddaa qubee xiqqaa wal keessa makuu qabdu jechaadha. Kanaaf callisee banammanii paaswoordii kana na laatadha jechuudha. Irra deebitanii sitti galchuu qabdu jechaadha. Suma achitti galchitan. Erga paaswoordii galchitanii booda next jettuun jechaadha. Paaswoordii bakka carraa deemaa hin goone. Kanaafiyyuu jijjiiruun qabaa jechuudha. Isin dogoggora galcheera jechuudha wanta kana. Match naa godheera. Maal jedhee qabamaadha yuuzarneemiin kun waan ta'eef jijjiirrachuu qabda jedhe. Kanaaf waan kana jijjiiruun qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf warra availability kunuus naa kaa'ee jira. Isaan keessaan tokko filadhaa jechuudha. Tolaa Fayyisaa 5 kan jedhu kanan filadhee kanaaf kallattii maal next jedhaanii. Next kan jedhuuni lakkoofsa bilbilaa koo guutuun qaba asitti guyyaan dhaloota kootii